Reef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa itti fufiinsa bobbaa hirbuushinni gaandiinota uummata Oromoo irratti fudhatu itti fufuun aanaa dharraa keessatti diina adabee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa godina kaaba shaggar aanaa dharraa ganda birjee jedhamu keessatti kaleessa gayya 24/2024 humnoota faannoo Amaaraa waraana faashistii PP da'oo godhachuun daangaa ceetee haleella raawwattu irratti adabbii cimaa taasisee jira. Finxaaleessaan Amaaraa Itoophiyummaa machofte kun naannoo Amaaraa aanaa marraa biitee fi Goojjam irraa walqindeessuun haala mijeessummaa tiksitoota bilisiqinnaan kan dhufan yoo ta'u jajjabeen waboo zoonii giddugaleessaa itti socho'uun dhukkee irraa kaasee 13 battalatti irraa ajjeesee 21 madeessuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Tarkaanfii waboon diinota jiraachuu Oromoo fi mirga ofiin of bulchuu akkasumas abbaa biyyummaa irratti fudhatu jabeessee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Godin Bashagaraana boosas keessa waraabuu weerartu PP dargaggoon tokko madaa'uun dhaga'ame. Jaalbisi sababa lindisaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Sirni hawaasa qulqulluu hidhaa saamicha gubaatii fi ajjechaa irratti raawwachuun akka nagaa buusaa jirutti ilaallatu bilisiginnaan golee Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo irratti gochoota hamaa raawwachaa jiru daraan jabeessee jira. Haaluma kanaan godina Bashagaraanaa boosat ganda hulluuqoo hurutaa buufata shanaffaa jedhamu keessatti hagaya 24/2024 nama maqaan isaa Abdii Ahmed Bariisoo jedhamu nama yakka tokkollee hin qabne deeggaraa wabooti jechuun haasaan madeessuu jiraattonni himan. Akka jiraattotni jiranitti dargaggoo kana biqilaa keessa akka bineensaatti kaachisuun rahaasaan madeessanii biraa deemuu himuun haalli fayyummaa isaas daraan yaaddessaa ta'uu dabaluun ibsaniiru. Manidha baatoo keessatti hidhamtoonni siyaasaa rakkoolee adda addaan miidhamaa jiraachuun ifoon jaalurgufa diinaa waan qindeeffate qabu. Manneen hidhaa adda addaatti murni gabroonfataa PP ilmaan Oromoo adamsanii qabuun sobaayyekkanii dararaa hamaa irraan ga'u hammeessuun mana hidhaa baatuu keessatti hidhamtoonni siyaasaa rakkoolee adda addaan dararaa argaa jiraachuun ibsamee jira. Mana hidhaa baatuu kan godina Bashaggar magaalaa Baatuutti argamu keessatti murni gabroonfataan bara dhufaa darbaa sirna bittaa isaaniitti ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa walitti guuruun achitti hidhanii dararaa hamaa irratti raawwatu. Mana hidhaa baatuu mooraa tokkoffaa keessatti namoonni 900 ol ta'an hidhamanii rakkoolee fayyaa adda addaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u haalli dhiyeessii nyaataa dhukkuboota adda addaaf isaan saaxilaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni himan. Akka maddeen keenya himanitti haalonni achi keessa jiran garmalee hammaataa ta'uun hidhamtoonni hedduun kanneen qarshii hin qabne nyaanni achi keessaa isaaniif dhiyaatu akka nyaataatti waan hin lakkaa'amne rakkoolee ulfaataa argaa jiraachuun ibsameera. Hooggantoonni warshaa bishaan Viita Spring jedhamu keessa jiran ilmaan Oromoo irra loogoo hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalabuu Maamud guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeesse. Warshaan bishaan Viitaa kan Damee Shinniileetti argamu kan ijaarame bara 2022 yoo ta'u warshaan kun ilmaan Oromoof summii ilmaan Habashaaf ammoo bakka hojii gaarii ta'ee itti fayyadamaa jiru. Bishaan Viitaa Dirree Dhawaa Jijjigaa Hararii fi Harargee guutuu keessatti gurguramaa jira. Warshaan kun waggoota lamaan kana keessatti ilmaan Oromoo ari'uun ilmaan Amaaraa bakka buusanii ramaduun hojjechiisaa jiraachuu komeen naannoo sana irraa dhiyaatu ni ibsa. Akka fakkeenyaatti hoogganaa teeknikaa kan ture nama Oromoo maqaan isaa Waaqumaa jedhamu irratti ka'uun ergaa ariisanii booda sabaan Amaaraa kan ta'e nama Akililuu jedhamu bakka buufatanii jiru jedhan. Namni kun deeggaraa faannoo ta'uu isaa bira geenye jirra kan jedhan hojjettoonni achi keessa warreen hooggansa olaanaa qaban kan ilmaan Oromoo hojiirraa ariisaniif mirga hojjetaa akka hin eegamne godhan akkasumas abbaa qabeenyaaf hojjettoota gidduu galuun ijoollee Oromoo akka fedhanitti hojiirraa dhorkaa jiran hedduudhas jedhan. Isaan kunis maqaan isaanii Akililuu hooggana teeknikaa, Lingarish Amsaaluu editaraa fi Shilashii dhimma gabaa ta'uun abbaa qabeenyaan walii galanii ilmaan Oromoo hojiirraa ariisuun kanneen sabaan Amaaraa ta'an ramadaa jiraachuu ibsanii jiru. Shagaraanoo ture lama keessa leenjii milisummaaf qotee bultoota humnaa walitti qabaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalmoo sabaa waan qindeeffate qaba. Aangoo isaa dheereffachuu qofaaf ilmaan Oromoo jireenya dhowwee qoraan ibiddaaf qophaa'e gochaa kan jiru bilxiginnaan fedhii isaanii malee daa'imman umuriin isaanii hin geenyee fi dargaggoota akkasumas jaarolii osoo hin hambisiin guuraa jiru. Dargaggootas ta'ee namoota gita cufa irra jiran maqaa leenjii loltummaan kallattii adda addaatti geeffamanis achi buuteen isaanii dhabamuun dhadhaa ibidda buute ta'anii hafaa jiru. Badii ilmaan namootaa irra ga'aa jiru kan hin hubanne bilxiginnaan godina
godina kibba lixa shaggar aanaalee 12 keessaa warra yeroo wayyaanee fi yeroo PP ammaa keessatti leenjii waraanaa qaban manatti galan kamiyyuu waamicha godhamee fi tureen namoonni waan argamuu fi didaniif humnaan guuruutti ka'anii jiru. Murni PP waamicha kana milkeessuuf aanaalee godina kibba lixa shaggar keessaa dirqamaan qotee bultoota qonnarraa guuruun konkolaataa 15 leenjii milishaa jedhanii ijoollee isaaniirraa qabuun magaalaa Walisoo galchanii jiru jechuun odeessi magaalaa Walisoo irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Godina Arsii Bahaa martii keessatti dhaafa jecha waraan sirnichaan hawaasa nagaarra raawwatame jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatu qabdi. Loltoonni PP lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessan jala dhaabbachuu dadhabuun gara qe'ee hawaasaa tol deebi'uun hawaasa nagaan isintu hariiroo waliin qaba jechuun hidhaa hanga ajjeechaatti irratti raawwachaa jiru. Hagayya 24/2024 aanaa martii ganda Wataroo Diinoo Araddaa Ilaalaa jedhamu irraa namoota jumlaan mana hidhaatti guuruun beekame. Namoonni kunneenis maqaan isaanii Turkaatunaa, Muktaar Roobalee, Maashoo Amaan, Moomee Badhaasoo, Saafiyaa Galatoo, Misiraa Manzaa, Gannoo Muktaar, Tamaam Muktaarii fi Fooziyaa Bitti kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni kunneen badii tokko malee maqaa ilaalcha waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin guuramanii mana hidhaatti dararamaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaadhuma martii magaalaa Abboomsaa keessatti hagayya 24/2024 namoota magaalaa dhaqan waraana bilisummaa Oromootu isin erge jechuun uummata karaa irratti reebuun gabaa irraa deebisaa akka turanis beekamee jira. Guyyaadhuma sana nama tokko kan maqaan isaa adda hin baane hidhaa irraa baasuun ajjeesanii bakkeetti gatuus jiraattonni reeffa bakkee keessatti ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa jardaga jaarteetti uummanni Oromoo finxaalii Amaaraan qe'eef qabeenyi isarra buqqa'uun beelaaf saaxilamuun ifoom jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffatu qaba. Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waamanii fi ergamtoonni bilchiginnaa waliin ta'uun siyaasa isaanii akka gaariitti dagaagfachuuf jecha ilmaan Oromoo irratti gochoota suukanneessoo gara jabina guddaan guuteen qe'eef qabeenyaa isaanii irraa buqqisuun beelaa fi roobaaf saaxilaa kan jiran ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaardagaa jaarteetti uummanni finxaaleeyyii Amaaraan buqqaan beelaaf saaxilamuun ifoomeera. Gandoota akka Jaanjimar, Haroo Daadii, Somboo Caffee, Waatoo, Laga Miicaa, Haroo Aboo, Anfaarree Daargee, Daargee Kootichaa, Abdii Daandii, Ifa Guddinaa fi Qilxuu Ceekaa jedhamanirraa ilmaan Oromoo ba'a Oromiyaa irraa dhufanii gandoota kanneen keessa jiraachaa jiran sababii hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee qabeenyaa isaanii irraa buqqa'uun ganda Somboo Kumii jedhamu keessa qubatanii beela, dheebuu, rooba, dhukkubaa fi qorraan miidhamaa jiraachuun jiraattonni aanichaa addeessaniiru. Ilmaan Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessa jiraatan kumaatamaan lakkaaman qe'ee qabeenyaa isaaniirraa finxaaleeyyii Amaaraa fi loltoota sirnichaan buqqa'uun kun gidiraa hedduu dhamdhamaa jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Godilli Shaggaraa Abaakoo Tibbee keessa waraanni gooleessaan PP nam tokko mana gad baasuun ajjeesuun dhaga'ame. Jaalurguu Diinaa waan qindeeffatu qaba. Waggoottan jaan darban kana keessatti Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa akka sabaatti salphina argee hin beekne kan arge ta'uun rakkoon kun furmaata argachuun hafee inumaayyuu babal'ataa deemuun dhumaatiin lammiilee akkuma waan salphaatti fudhatame bira darbamuun itti fufee jira. Ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun bilchiginnaan uummata nagaa cufa ija shakkiin kan ilaaluu fi badii tokko malee namoota bakka hojii isaaniitii akkasumas qe'ee isaaniitti itti dhaquun bifa hin yaadamneen ajjeesanii gatuun kabaja hawaasichaa dhabsiisaa jiru. Haaluma kanaan waraanni goleessaan bilchiginnaa uummata gidirsuu amaleeffate kun hagayya 22/2024 godina lixa shaggar aanaa Baakoo Tibbee keessatti nama maqaan isaa Alamuu Finiinsaa jedhamu badii tokko malee akka ajjeesan jiraattotni himan. Nama kanas maqaa obbo deeggarta jedhuun yakkuun manaa fuudhanii bakkeetti yoo ajjeesan ollaa fi firoottan isaa hagayya 23/2024 fuudhanii akka awwaalanis maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Wallaggaa guutuu giddaan loltoonni faashistii PP hawaasa nagaachi buutee dhabamsiisutti fufan jaalkenna sababalleen isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Loltoonni sirnichaa yeroo adda addaatti ilmaan Oromoo badii tokko malee gama isaaniif danda'ame maraan hacuucuu fi mirga sarbuu kan amaleeffatan
Godina Baha Wallaggaa aanaa guutoo giddaatti loltootni faashistii PP hawaasa nagaa bakka buutee dhabamsiisuu itti fufanii jiraachuun ibsamee jira. Aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Luugoo jedhamuun beekamutti loltootni faashistii Abiy Ahmediin ilmaan Oromoo akka miidhaniif bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun badii tokko malee nama maqaan isaa Sirriiqaa Yaaddeessaa jedhamu guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa hagayya 23/2024 ukkaamsuun qabanii achi buutee isaa dhabamsiisuu isaanii jiraattonni magaalichaa itti dhiyeenyaan beekan eeranii jiru. Aanichatti yakkoonni gara jabina adda addaa tilmaama hin qabne uummata irratti raawwachaa kan jiru yoo ta'u sababa kanaanis uummatni yaaddoo jireenyaa hamtuu keessa jiraachuun barameera. Garuu deesqeen biyya laraa arganne yoo dabar Israa'el kibbii Libaanoos waleeltu Hizbulla rokkeetti Israa'el irra dhukaas jaalimoona fayyisaa guutuu gabaas kana akka taanutti isiniif dhiyeesse. Hizbollaadhuma baatii adoolessaa keessa hajjechaa jajaaf waarshii qoree irratti raawwatameef deebii kennuuf aleellaa Israa'el irratti raawwate marsaa jalqabaa misaala baay'eedhaan xumuruu isaa dubbate. Gareen Libaanoos kun ibsa dilbata darbe baasen buufata waraanaa fi mooraa waraanaa Israa'el 11 buufata Meerooniif iddoowwan 4 gaara goolan dhuunfatame keessatti argaman irratti rokkeetti katushaa 320 ol dhukaasuu isaa ibseera. Deebiin kun kan ho'an eegamaa ture yoo ta'u torban hedduudhaaf Israa'el ajajoota olaanoo Hizbollaa fi Hamaas irratti xiyyeeffattee ajjeesuu ishee irratti raawwatamaa kan turedha. Sababa kanaan yaaddoo hammaatan naannoo sanaa dabalaa dhufeera. Hizbollaan buufata waraanaa irratti xiyyeeffachuun diroonii akka darbanaa lammijeessuuf gara bakka Israa'el keessa barbaadanitti akka xiyyeeffate ibseera. Yeroo Hizbollaan Israa'eliin aleeluuf qophaa'uun isaa adda ba'etti dilbata har'aa ganama Israa'el kibba Libaanoos aleeluun ibsameera. Hizbollaa fi Israa'el erga waraanni Israa'el Gaazaa irratti onkololeessa keessa jalqabe asitti aleella daangaa ce'uun cimina tokko tokkoon wal jijjiiraa kan turan yoo ta'u kun hammaachuu guddaa agarsiisa. Haleellaan Israa'el Libaanoos irratti raawwatte harki caalaan isaa naannoo daangaa hanga kiiloomeetira 3 gadi fageenya daangaa kiiloomeetira 12 qabu irratti ture. Naannoon daangaa amma naannoo waraanaa ta'eera. Namoonni nagaan keessaa baafamee jira. Ji'oota darban keessa irra deddeebiin waraana Israa'eliin rukutamaa jira. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun dilbata ganama walgahii mana maree nageenya ni waamu jedhamee yoo eegamu ministeerri ittisaa immoo sa'a 48f haala addaa labsaniiru.